jirtu hordoftoota Academic Solutionii kam jirtan hordoftoota kan koo har'a viidiyoo barnoota hawaasaa kutaa torbaffaa boqonnaa 3 namaa fi qabeenya uumamaa kan jedhu walitti deebinee jirra. Hordoftoota kan koo akkam jirtan nagaa keessanii jecha warreen haarawaa taatan barnoota kana argachuu yoo barbaadan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kan koo barnoonni baay'ee nama barbaachisa waan ta'eef barnoota yoomuu agartan bira darbuu hin qabdan. Barnoota kamiyyuu haa ta'u waa hedduu irraa baratan jechuudha. Hordoftoota kan koo barnoonni baay'ee waan nama barbaachisuuf barnoota kana hogguu waan argachuu dandeessaniif subscribe, like, share itti ida'uu hin dagatinaadha. Hee kallattumaan gara barnoota keenyaa sadii namaa fi qabeenya uumamaa jedha. Qabeenya uumamaa hordoftoota kan koo qabeenya uumamaa jedha. Mee bu'aalee barachuu boqonnichaa haa ilaallu. Hordoftoota kan koo boqonnaa kana keessa waan jiru gaa chaanaaluma kana keessatti kitaaba kanarra waan jiru guutuu wajjumaan finna jechuudha. Bu'aalee barachuu, bu'aan barachuu boqonnichaa walitti dhufeenya qabeenya uumamaa fi dhala namaa gidduu jiru ni ibsita jedha. Walitti dhufeenya qabeenya uumamaa fi dhala namaa gidduu jiru, dhalli namaatii fi qabeenya uumamaa walitti dhufeenya akkam qaba jettee ni ibsita jedha. Kan itti aanu immoo qabeenya uumamaa sadarkaa argamaa fi faayidaa isaaniitiin ni qooddaa jedha. Maal goota? Ni qoodda. Wantoota itti fayyadama qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'an ni tarreessita. Baay'ee sassalphaadha. Yoogaa xiyyeeffannoo itti kennine baay'ee salphaadha jechuudha. Kan itti aanu immoo hariiroo dhala namaa fi qabeenya uumamaa yookaan uummata humna olii fi uummata humnaa olii humnaa olii akkasuma uummata madaalawaa fi uummata humnaa gadii waan jedhamu maal akka ta'e ni ibsita yookaan barattaa jedha. Hayyee seensa boqonnichaa ilaallu. Seensi boqonnichaa seensa jedha. Barnoota boqonnaa dabree keessatti waa'ee jijjiirama dhala namaa, jijjiirama maalii dhala namaa, akkasuma qabeenya uumamaa addunyaa, jijjiirama lakkoofsa uummataa, qubsuma uummataa, faca'insa uummataa Itoophiyaa barachuun keessan ni yaadatamaa jedha. Boqonnaa kana keessatti immoo waa'ee hariiroo dhala namaa fi uummata humnaa olii, uummata madaalawaa, uummata humnaa gadii, akkasuma akaakuuwwan qabeenya uumamaa of haaromsanii fi of haaromsuu hin dandeenye ni barattaa jedha. Dabalataanis Itoophiyaa keessatti wantoota qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa geessisan kanneen akka dhiibbaa uumamaa, babal'achuu lafa qonnaa, babal'achuu magaalotaa fi qubsuma uummataa ni barattaa jedha. Wantoota barannu gaas keessatti mata duree isaa nu tuttuqee jira. Hordoftoota kan koo nutillee maal barachuu akka qabnu nutti himaa jira jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan qalbifachuun gaariidha. Ga'umsa barachuu barnoota bira gahuu qaban jedha. Walitti dhufeenya namaa fi qabeenya uumamaa, uummata humnaa olii, uummata madaalawaa sanuma jechuudha irra kan nu deebi'u. Mee mata duree 3 tuqaa takkatti haa tarru. 3 tuqaa takka hariiroo namaa fi naannoo uumamaa isaa. Hariiroo namaa fi naannoo uumama isaa. Gaafilee shaakalaatu jira. Walitti dhufeenya namaa fi naannoo gidduu jiru ibsi jedha. Walitti dhufeenyi namaa fi naannoo gidduu jiru, naannoon namaa wajjin miidhagaa, akkasuma namnis naannoo isaatii wajjin miidhaga jechuudha. 2 wantoota walitti dhufeenya namaa fi naannoo irratti dhiibbaa geessisan maal fa'aadha? San hunda boqonnuma kana keessa kan waliin ilaallu ta'a hordoftoota kan koo. Sana booda deebinee gaafii kana hojjechuu dandeenya jechuudha. Xumurratti jechuu gaafii kanaanas ni hojjenna. Mee hayyee dhalli namaa fi naannoon hariiroo walirraa hin cinne qabu jedha. Dhalli namaa fi naannoon hariiroo walirraa hin cinne qabu. Kana qabachuu qabna jechuudha. Dhalli namaa wantoota jireenya isaatiif barbaachisan naannoo isaa keessaa argata. Waa hedduu
facaafannee migrafachuu dandeenya. Akkasuma bineeldota naannoo keenya keessa argannaa. Uuma hundaa'u mukaatu naannoo keenya keessa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu dhalli namaa naannoo uumama malee jiraachuu hin danda'u jedha. Naannoo uumamaa malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Dhalli namaa waan uumamaan jiru hunda itti fayyadamaa hin jiru jedha. Dhugaadha. Kun waan hundaa dhalli namaa itti fayyadamaa hin jiru dhuguma. Mee kan itti aanu immoo sababni hanqina yookaan haqina humna namaa baratee fi sababa hanqina jechuu barbaadeeti. Humna nama baratee fi saayinsii fi teekinooloojii waan hin babal'anneef haa ta'u malee adeemsa yeroo gara yerootti saayinsii fi teekinooloojiin jechuun sababa fooyya'aa deemuuf qabeenya uumamaa naannoo isaa jiran gara fuula duraa itti fayyadamuu danda'a. Gara fuulduratti itti fayyadamuu danda'a malee yeroo ammaa itti fayyadamee hin xumurre hunda isaatu itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyee naannoo gammoojjii argamu sababa hanqina roobaatiin oomisha gahaa fi oomishuu hin dandeenye jechuudha. Gara fuulduraa jallisiin fayyadamuun oomisha gahaa irraa oomishuun ni danda'ama. Hayyeegaa kan itti aanulleen hordoftoota kan koo qabeenya uumamaa seeraan ala itti fayyadamuun mancaatii qabeenya kan geessisu ta'uun beekamaadha. Kana ni beekna hordoftoota koo. Kanaafis sababa kana ta'u seeraan itti fayyadamuu dhabuu dhala namaati jechuudha. Dhalli namaa yeroo baay'ee deemee muree seeraan ala itti fayyadama jechuudha. Kana jechuun kunuunsuu barbaannee biqiltuu bakka buusuu qabna. Biqiltuutu yoo murree jechuudha. Keessattuu biyyoota Afrikaa Saharaa gadi biyyoota hiyyeeyyii jedhaman kana keessatti jechuudha. Hordoftoota kan koo dinagdeetiin boodatti hafan keessatti rakkoon hammaataadha jechuudha. Rakkoon akkanaa hammaataadha. Itti fayyadama qabeenya uumamaa ilaalchisee hariiroon dhala namaa fi qabeenya uumamaa gidduu jiru haala asiin gaditti ibsamaa jechuudha. Isaanis uummata humnaa olii, uummata madaalawaa, uummata humnaa gadiiti jechuudha. Mee tokkoon isaanii haa ilaallu. Uummata humnaa olii. Uummata humnaa olii jechuun maal jechuudha? Uummata humnaa olii yookaan overpopulation jedhama. Overpopulation jechuun baay'inni uummataa biyya tokko hanga qabeenya uumamni sun itti fayyadamaa jiru yoo caale, namni qabeenya san itti fayyadamaa jiru yoo caale uummata humnaa olii yookaan overpopulation uummata humnaa olii jennaan jechuudha. Yeroo kana hammi qabeenya uumamaa baay'ina uummataa qabeenya sanaan fayyadamaa jiru gadi waan ta'eef jedha. Qabeenyi sun suuta manca'aa deema. Biyyoota uummata humnaa olii qaban keessatti rakkooleen hawaas dinagdee hedduutu mul'ata. Isaan keessaa muraasni hiyyummaa. Maaliif qabeenya irra guddatan namni heddummaatan? Mancaatii qabeenya uumamaa, hojii dhabdummaa, hanqina bu'uuraalee misoomaa fa'aadha jedha. Kan itti aanu immoo uummata madaalawaadha. Hordoftoota kan koo jechuudha. Uummata madaalawaa. Uummata madaalawaa jechuun baay'ina uummata biyya tokkoo fi qabeenya uumamaa sun itti fayyadamaa jiru yoo walgite jechuudha. Biyyoota akkanaa kana keessatti namoonni jireenya fooyya'aa jiraachuu danda'u. Maaliif walgitee jira yookaan walqixa jechuudha. Kan itti aanu immoo carraan guddina dinagdeetis ni uumama. Waan wal madaalee yookaan walgitee jiruuf carraan guddina dinagdeetis ni uumama jechuudha. Bu'uuraaleen misoomaatilleen babal'achuu danda'u jechuudha. Kunis qabeenya uumamaatis haala fooyya'aa qabuun raawwatamaa jira. Kan itti aanu immoo uummata humnaa gadii.
hordoftoota kan koo ummata humnaa gadi. Biyyoota addunyaa muraasa keessatti qabeenyi uumamaa baay'ina ummataa caalee argama. Heddumaati jechuun biyyoota akkasii keessatti qabeenyi uumamatti haalaan hin fayyadaman jechuudha. Yookaan sirriitti ittiin fayyadaman kunis kan ta'uu danda'eef humni oomishaa xiqqaadha waan ta'eef qabeenya uumamaa hundi faayidaa irra hin oolu. Namni itti xiqqaate jechuudha. 3.2 immoo akaakuu qabeenya uumamaa jedha. Hordoftoota kan koo meeshaa isaa ilaallu akaakuuwwan qabeenya uumamaa. Gaafilee shaakalaa kana hordoftoota kan koo yaalame haa ilaallume. Laallee gizee dubbifnu maaliif nu gargaaran seetan gaafii tokko hogguu laallee dubbifnu baay'ee nu fayyada. Akkamitti hojjettan gaafii sammuu keenya keessa waan jiruuf gizee deebii waan sanee dhageenye wal qabsiisaa sammuun keenya qabachaa deema. Kanaafuu akkamitti ammumaan tana deebii irratti hin deebifne akka hin jenneef tokko garaagarummaa qabeenya uumamaa of haaromsanii fi of hin haaromsine maalii jedha. Gosoota qabeenya uumamaa of haaromsanii fi of hin haaromsine tarreessi. Isaan lachuutu ammas keessa waan barannuuf gizee maqaa dha'u sirriitti qabachuu hin dagatina. Haa itti fufnu. Qabeenyi uumamaa jechuun wantoota uumamaan jiranii fi dhala namaatiif faayidaa adda addaa kennanidha jedha qabeenya uumamaa jechuun. Qabeenya uumamaa kunneenis gosa adda addaa qabu. Isaan keessaa gurguddoon qabeenya uumamaa of haaromsanii fi of hin haaromsine jennee iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. 3.2 qabeenya uumamaa of haaromsan. Qabeenya uumamaa of haaromsan qabeenya uumamaa kanneen bakka of buusuu danda'anidha. Fakkeenyaaf bishaan, biqilootaa fi biyyee fa'a. Dhalli namaa fedhii isaa guuttachuuf qabeenya adda addaatti gargaarama jedha. Haa ta'u malee qabeenya uumamaa qixa sirrii ta'een yoo hin gargaaramne miidhaan hammaataa irra gahuu danda'a jedha. Miidhaan hamaan irra maal ta'uu danda'a? Gahuu danda'a hordoftoota kan koo. Hordoftoota kan koo inni lammaffaa immoo 3.2 qabeenya uumamaa of hin haaromsine jennaan. Of maal hin goone? Hin haaromsine. Qabeenya uumamaa of hin haaromsine jechuun qabeenya uumamaa si'a tokko itti fayyadamnee yoo dhumate deebi'anii bakka of buusuu kan hin dandeenye jechuudha. Haala takka qofa kan itti fayyadamnu. Gosoota qabeenya uumamaa kanneen keessaa muraasni kan akka albuuda sibiilaa takka fayyadamnaan dhumatee jira. Gaazii uumamaa takka baanaan dhumatee jira. Peterooliyoomii fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Hordoftoota kan koo barnoonni keenya kana fakkaata. Barnoonni egaa baay'ee nama barbaachisaa. Hordoftoota kan koo 3.3 Itoophiyaa keessatti wantoota qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa geessisan jedha. Itoophiyaa keessatti wantoota qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa geessisan maal fa'a kan jedhu viidiyoo itti aanuun qabadeen dhufa. Hordoftoota kan koo viidiyoon dhiyootti waan gadhiifamuuf chaanaaliin kun akka barnoonni isin hin dabarreef subscribe like gochuun dhagatuudha. Na jajjabeessuuf immoo nama hunda biraa naaf ga'uuf qophii fi sheerii tarlama yookaan al lama tuquu hin dagatina. Hordoftoota kan koo viidiyoo itti aanuun hanga wal agarrutti turtii gaarii.